Siifaaree miti amma dura dhageesseeti jirta warra feesbuuka kanarratti qullaa wal gadhiisu jaalallee isaa haa taatu jaartii isaa haa taatu inumaatu kan dhiyoo tanaa agarre kan gartee aboo walii rabbi sodaadhu ani ni haara suuliin siif qabaa ana nan cafaqine sirratti kana nan godhin tan jettuuf hunda agarreeti jirra garuu waan sandaran nama ajaa'ibsiisaa daawwattootaa fi hordoftoota waan sandaran nama dinqisiisaa taniin arraanii fi argeetu jira maali jechuun kee afan qabu. Intaloon ati as na cina agartu tuni tiiktooka gubbatti wanni isiin dalayde waan gurra namaatiif hin tolle haa taatu garuu maaliifin waan kana fidee asirratti isinii fi namoottan garii maaliif waan kana asirratti himuun barbaachise maaliif waan kana himta jechuun keessan afan qabu. Yoonii fi kanatti mataa keessa qad gootee gadi hin teessifne warra kana hariif ibsa'u kana. Boodaachi gubbatti qullaa walqunnamtii saalaa nuuf dalaguun oolan je'eetii yaada. Tanaafiin viidiyoo tana qabadhee isii dhufe daawwataa kiyya jaalatamaa fi daawwattuu kiyya jaalatamtu. Duba kan daawwachaa jirtu an obboleessa keessa Namzaa Sheekh Jaabirii guutuu viidiyoo tanaa intiroo gabaabduu tana booda walitti dachaana na waliin turtii gaarii godhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota hunda keessan bakkuma jirtanitti salaamanni kiyyeessan bira naaf haa goosinin jechaan obboleessa keessa Namzaa Sheekh Jaabirii inshallah ta'ala har'aan tana viidiyoo tana keessatti intaloota akka tan safuun kara jalaa kuttee hin beeynu intaloon tun taammaa si gartan tun haadhaa fi abbaa obboleessa adeeraa fi waa hunda qabdi yoonii fi fira qabaattee firri isii booda lakki nuti ganaa mataa qaqqabannee nu sodaachiftee nu qaanfachiiftee addunyaa tanarra nu oofteettan waan isin hojjetteen isinii himuu deemaa gurra keessan banaa dhageeffadhaa qaceellotti warra isii biraan gahaa inshaallahu ta'ala shamarran biraa kan tiiktook kana gubbatti waan akkanaa safuu dalagu yoo kan jiraatu taate ummaa ta'e biraan geenyaas gubbatti finne tiiktook keessas ni jirra nutii fi miti kabbaba xiraantan waliigallee ummaan ta'e tiiktook hin qabdu abbaan kee tiiktook hin qabu rabbi yoo sodaachuu baattee nama kan sodaatu taate ummata Oromoo biraa waan ati dalaydu geenya. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota har'aan tana waan ajaa'ibaa takkaaniin waraabaa jira viidiyoo kaasitti gartan kuni osoo viidiyootti hin seenne waan tana isinii himuu barbaade inni kuni kaameraan nan duraan itti waraabuu ture. Kaameraa hedduu xiqqishaati yoo harkaan qabatan walaakin ammoo the best kaameraa yeroo hunda bareedinni isaa waan biraati. Kaameraa yeroo hunda waan hin je'ee si himuun qabu yeroo hunda tooppiiti. Kaameraa bareedaadha. Kaanan M50 jaaniin. Leensiin tun isaa wajji dhufti. Tun ta isaa wajji dhuftu. Tun ammoo ta isatti bitattu. The best kaameraa haalaan dinqisiifadhe. Dubarraan tana maaliin waraabu jira dhiiroo yoon kaameraa kana asirraa qabaadhe. Arra wanni ni waraabu jiruun mobaayila kiyya kaniin fayyadamuun S21 Ultra Galaxy Samsung S21 Ultra. Wow, mobaayila kanarraa wanni ni takka ani jaaladhe. Qixa kaameraan kun waraabu ol viidiyoo waraaba. Qixa kaameraan kun waraabu ol viidiyoo bareechee waraaba. Nama ajaa'ibsiisu. Okay. Mobaayila kana hedduun dinqisiifadhe akka isin bitattanillee ittiin isin afeera warri viidiyoo yuutuuba taana jettanii yuutuubara taana jettanii yaaddan mobaayila kana please bitachuun dagatina. Mobaayilli kun mobaayila asin na cina agartan kana S21 Ultra ja'a footoon inni kaasu kaameraa kana olitti malee kaameraa kana gadittiin kaasu viidiyoon inni waraabu fokosiin isaa na duuba ni gartan amma cillimtee jira. Fokosiin kaameraa kiyyaa dilan akkana cillim osoo hin ta'in ati bareeduma kanaallee ga'uu baatu bareeda ammoo kun hedduu na ajaa'ibsiise waan na dinqisiiserraa isa tokko jechuu barbaadeeti. Kaameraa kana invaayitiin isin godha akka bitattan akka gartee waliifillee dhaamtan kaameraalee biraa 5D maarree gartee 725 ISO D maarree kaameraaleen kun hundinuu dhukkeedha kana biratti. The best camera Galaxy Samsung S21 Ultra isa kana bitachuun dagatina.
اوكي daawwattootaaf hordoftoota eegaan akkana jeegaa inshaallahu ta'ala waan takka tan teknooloojiitis irraa isinii hima jeetiin jidduun buuse inshaallah waan kanallee fiduun oolu jeetii yaada dhiyeenya keessatti waan adda addaa iddoon isinii fida jeetii yaada qaba isinummaan na hordofuun dagatina ammallee YouTube keenya haganta karraafe kuma dhibba guutuuf haganta waati kisha qofa nama quballa kaamuutu raafe jechuu fadheeti kuma dhibba guutuuf isin hundinuu subscribe gootanii nu guutuun dagatina waan addaa asirratti isinii ol baafnaa jechuudha duba daawwattootaaf hordoftoota eegaan hangana jee karaa intaloo tanaatti hin dabra intaloon isin asirratti agartan tuni akkuma nama reefu isin garsiisetti TikTok kanarratti maal daleeyde sagalee nama walqunnamtii saalaa dalaguutiin TikTok irratti ol baate nama wayitii isii bira ture dhiira akkuma tasaa gaamaaliif irraa haasofte jechuun keessan afaan qabu wanni inni irraa haasawaa jiruuf akka warri biraalleen gorsarraa fudhatuuf yoo faamilii qabaatte isiin sagaleedhaan goote ganaa viidiyoodhaan nutti gadiin bahuu deemti na fakkaata haala kanaan yoo ni fita sagalee tana firraa dafnee ummatatti hin himne faamilii isii biraan hin geenye wanni nuti gartee dhageeffannee itti cal jennuuf hin jiru baxraanummaa keessa hotteetiti safuu cabsitee intaloon tun ana akkuma taphatti hin gartee laayivii seenee ummata kiyyaa hordoftoota faanota kiyyaa wajji hoflaa deemu jira osoo wajji taphadhee gaafii wal gaafannee walii deebisaa deemu jirru dhuftee achi jalatti laayivii tuqattee ani gaanuma gaafii gaafatu deemu seetiin naqe waan biraatiif namu gaafii gaafatu deemu seetiin naqe kun hoggaanii fi ol naqu ittanu jirti maal obboleettii maal sagaraa jirtaa hin jeen ummanni laayivii jiru naquba qaba maal sagaraa jirtaa jennaan cal jette ittanu jirti ani sii qofaan see takkaani dhukkubamu maali jeetiin keessa yaadee ture kuno osoon juu assalaamu alaykum sheekhanaan hin jehu biraas bee haaboo maa ittan tan sagaraa jirtanii hoggaanan juun lakkaa jarree waan biraa hojjechuu jira waan hojjechuu jiran allahu alam garuu dubbiin ammoo sagalee isaanirraa hoggaa qaceelloon namni laayivira jira dhageeffatu waan sani walii gallee rabbi gaa isaan haa qajeelchu oromoon ilaa haddii tanaa geessee jechuu ilaa bakka tanaa geesse waan takka jiraatiin na daawwachaa jiru kun isii himuun maal faayidaa qabaa waan ateettu nin beeka garuu haa taatu himuun kun faayidaa atiin harkintanii nan harkeetu jira achi booda umrii isaaniitti asin deebi'an warra biraa kagartee nuti daffaara nuti hariifa jee waan akkana dalaguu yaaduu fadhu hedduu jira warra kana mataa keessa qac gootee gadiin deebiste jechuudha walii gallee amalli kanaa kun safuu oromootii fi amantii keessaas akkan jirre ummata beeksisaa deemuu barbaannaa jechuudha duba daawwattootaaf hordoftoota kiyya isiin kunoo isiin mana cina gartan kana viidiyoo sikkuma mana cina gartan kana micoon tun waa namni hin bareenne hin qaanfatuu jechuun san dhugaadha rifeensi isii asit dhaabbata laal kiyya yoo asit dhaabbate ka isii asit dhaabbata laalas asit dhaabbata haala kanaa wajji akkamitti namni wallahi maqmaqsini san dhugaadha wallahi namni hin bareenne hin qaanfatuu jaan tanaafuu laala isii tana meeqa callumatti narraa laala wanni isiin as deemtuun TikTok isii jala laaleetuma wahuma shanaafataatii fi wahuma kaafataati warra TikTok irratti adaba hin qabnes adaba qabsiisna TikTok keessaas ni jirraa deeroo karaa tokko nu jalaan dhaytan oromoo silaa gartee warri keessan isin arkuurra namni isin arkuu sodaattan ni beeyna sii galle kana hunda likki wal galchina adaba yoo wajji deemne adaba wajji deemne yoo hariifummaa warra baadiyyaatiin asirratti dalagaette hin dalaydu hariifummaan akkasii dhumtee jirti hariifummaan akkasii obboleessa si yoo beeytan abbaa si yoo beeytan itti geeysaa wanni isin as deemtuun waan nama rifachiisaati waan nama yaachisaati banii aadam hooy gurra keessan banaa dhageeffadha tanaaf daawwattootaaf hordoftoota asumarratti isinirraa gabaabsaa ammallee irra deebi'eetiin invite isin godha kaameraan hin waraabaa jiruun kaameraa ozoon ta'in kaameraa kana ozoon ta'in shuf kaameraa kana ozoon ta'in leensii guddoo tanaan ozoon ta'in
mobaayila Galaxy Samsung S21 Ultra invite isin godha. Please mobaayila kana warri YouTubera taatan fayyadama hedduu isin fayyada. Kaameraa gurguddaa biraa hedduu caala waan inni dinqisiifadhee ajaa'ibsiifadhee raayit akka osoo mobaayila kana qabdanii kaameraa bituun isin hin barbaachisu jechuudha. Viidiyoo amma bareedina inni waraabaa jiru ni gartan. Viidiyoon tiyyatuun professional kaameraa waraabamte fakkaatti akkasii miti. Walaakin mobaayiluma na dura taa'uun waraabaa jira. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota egaa viidiyoon isin qopheessee har'aa asoomaa irratti nurraa gabaabbataa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti chaayinaala keenyaaf maatii taatee viidiyoo tana laayik godhuun dagatiin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayatti naa tura. Ila liqaa.